Tolee, kunoo green screen qaba. Akkasuma immoo subscribe mataa keessan kan dhuunfaa keessanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Akkamiin kan jedhuuf viidiyoo kanarraati hanga xumuraatti ilaalaa. Egaa gamanumaan gara kan maasterii seeneen jira. YouTube kan jedhu 16 irradha jechaadha. Ichi miidiyaa keessa seentu. Background yookiin subscribe sana dirqama tokko fayyadamtu. So haala kanaan fiddanii gashitaniitu laayir kan jettu kan argachuu kaastanii ammallee suura keessan fudhattu jechaadha. Suurri keessan dirqama barbaachisaadha. Sababiin isaas jalqaba irratti argitaniittu akkamiin akka hojjetame. So suura keessan dirqama kan YouTube keessan jechaadha. Loogoo YouTube keessaniitiin hojjetama waan ta'eef loogoo keessan yoo danda'ame haala 0 milikkitiitiin hojjechuu qabdu jechaadha loogoo. So kun loogoo kiyyaa nan deemsisa. Baay'ee namatti tola. Saayizii isaa akka barbaadan guddisuu xiqqeessuu dandeessu. Baay'ee salphaadha, turutti hordofaa. So argaa jirtu backgroundii green screen qaba. Akkasuma kun immoo loogoo kiyyaadha jechaadha. Loogoo akka barbaadan sochoosuu dandeessu. Koornarii lamaan irratti argamtu milikkita sana qabdanii jechaadha. Gara barbaadanitti deemsisuu dandeessu jechaadha. So egaa haala kanaan bakka milikkita loogoo sanaa kaa'uu dandeessu jechaadha. Baay'ee subscribe bareedaa jalqaba irratti isinitti agarsiise sana ta'a jechaadha kuni. So linkii subscribe kana description irraan isiniif kaa'aa download godhattu YouTube keessan irratti ittiin hojjechuu dandeessu jechaadha isinillee. So saayizii walqixxaatuun ilaalaa jirtu turutti haala walqixxateen hojjechuu qabdu jechaadha turutti hordoftanii. Turutti walqixxeessuu qabdu jechaadha. So egaa sekoondii tokko walirra darbeenaan isiniif hin bareedu jechaadha. Kanaaf turutti hordoftanii isinii gala jechaadha. Egaa subscribe baay'ee bareedaa ta'e kan mataa keessanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Ammallee irra deebinee ediitii gochuu qabna xiqqoo argaa jirtu. YouTuberiin hundi turutti ilaaluu qaba jechaadha ediitii kana. Waaw! Ammallee xiqqoo wanta xiqqoo tafa saayizii isaa cuqaasuutiin gara barbaadnetti tochoosuu dandeessu jechaadha. Gizee gabaabsuu dheeressuu barbaadnetti bakkuma suura keessan cuqaastu yeroo tokko akkasuma immoo iddoo subscribe gashitan sana cuqaastu gara barbaadanitti butuu dheeressuu kutuu ni dandeessu jechaadha. So ilaaluu dandeessu amma. Subscribein jalqaba irratti hojjedhe sana akkamiin akka hojjetamu turutti baraa jirtu jechaadha mancheetii isaa. Kanaaf hojjechuun isinitti hin ulfaatu yeroo muraasa keessatti. Waaw! Irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Waaw! Egaa amma immoo viidiyoo irratti akkamiin gashuu dandeenya kan jedhu itti fufee isinitti agarsiisa jechaadha. Namoonni hedduu maalla erga kana xumurtanii booda viidiyoo irratti aaddi godhuu hin beeknu jettu. So yeroo tokko akkamiin akka viidiyoo irratti gashuu dandeenyullee asumaan isin agarsiisa waan ta'eef turutti hordofuu qabdu jechaadha. Tole. Baay'ee namatti tola. Share kan jedhu kanaan baasuu dandeessu as jalaa jechaadha. Export gootu yeroo tokko exportii cuqaastu. Waaw! Egaa gizee lakkaa'itu muruu ni baasa jechaadha. Baay'ee namatti tola. Subscribe kanaan yeroo hunda hojjechuu nan danda'a jechaadha. Isinillee subscribe mataa keessanii hojjettu jechaadha. So yeroo tokko pilaas keessa seentu 16 tuqaa 9 tuqxu. Baay'ee namatti tola. Miidiyaa kan jedhu cuqaastu. Egaa maalidha? Viidiyoo irratti gashuu barbaadan, viidiyoo subscribe irratti gashuu barbaadan yeroo tokko cuqaastu. Egaa viidiyoo sana kunoo haala kanaan cuqaasee gara miidiyaatti baaseen isinitti agarsiisa jechaadha. Viidiyoo tokko cuqaaseen jira. So viidiyoo kanarratti bakka barbaadee maraxeen seensa jechaadha. So yeroo tokko egaa laayir kan jettu kana cuqaastu. Laayir kan jedhu kana cuqaastu. Egaa amma miidiyaa kan jettu cuqaastu. Achiiti subscribe hojjennee fidnee irratti gashina jechaadha. Viidiyoo keenya
gara YouTube'itti yeroo fe'uudhaaf jennullee yaadachiistuu keenya sana jechaadha. Egaa kana asitti erga saayizii isaa akka barbaadan guddistan xinneessitanii booda xiqqoo ziqqa gootanii kiroomaakii kan jettu kana tuttu. Maaliif giriinii jalaa balleessitu jechaadha. Hin bantu yeroo tokko argitan miti giriinii yeroo jalaa badu akka inni bareedu. So baay'ee namatti tola. Egaa salphaadha jechaadha. Haala salphaatiin hojjechuu dandeessu. Ilaaltanii tutturuutti. Namni hin galleef immoo irra deebi'ee koomentii irratti gaaffii gaafachuu hin danda'a. Naan gallee jechuu hin danda'a. Waan barbaadan gaafachuun hin eeyyamama jechaadha. So amma viidiyoon kun osoo YouTube irratti fe'amee yeroo taphatu akkamiin nama yaadachiisuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla viidiyoo guutumaa isaa bannee. Yeroo tokko habannu. Waaw! Argitanii jirtu yaadachiistuu bareedaa ta'e hojjennee jirra. Egaa salphaadha. Isinillee hojjechuu ni dandeessu jechaadha. Laayir kan jettu kana keessa yeroo tokko cuqaastanii seentanii irra deebitanii viidiyoo kana fiduudhaan haala kanaan viidiyoo barbaadan irratti gashuu dandeessu jechaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Sheer kan jedhu kanaan baasuu dandeessu jechaadha. Kana seef gootanii maaliif gara uploaditti gaafa fiddan. Egaa viidiyoo babbareedoo argachuudhaaf akkasumas sabiskiraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa, turtii gaarii.